Sababoota gurguddoo viidiyoon isin yuutuubiif dalagdan akka hin ilaalamne taasisan keessaa ijoon tokko tamneelli yookaan footoon isin viidiyoo keessan gubbaa keessan kana sirriitti hojjechuu dadhabuudha. Kaampaaniin yuutuub immoo viidiyoo namni irratti hin tuqne yookaan immoo kilik hin goone isiniif hin agarsiisu jechaadha. Namni viidiyoo keessan irratti tuqachuudhaaf immoo tamneelli keessan murteessaadha. Namoonni akka addunyaatti yuutuubaan biliyoonara ta'an kan akka Mr. Beast yeroo dubbatan tamneelli isaanii qofa dalagsiisuudhaaf maallaqa baay'ee akka baasan dubbatan jechaadha. We probably spend around $5,000 to $10,000 a thumbnail, just making sure we get the right image and it's good. Because like the thumbnail makes the difference between 50 million views or 200 million. So, and tamneelli keenya tamneela hawwataa ta'uudhaaf yoo xiqqaate ulaagaalee 4 guuttachuu qaba. Isaanis tokko barreeffamni isarra jiru gurguddaa fi ifatti kan mul'atu tahee jechoota lama hanga 4 qofarraa ijaaramuu qaba. Lammaffaa fuulli keenya haala immooshinii agarsiisu irratti jiraachuu qaba. Immooshinii miirota aaraa yookaan gammachuu yookaan naasuufaa mul'isanidha jechaadha. Sadaffaan kalarri yookaan halluun ifaa fi hawwataa qabaachuu qaba. Bright colors jennaani. Afuraffaa irratti layout isaa salphaa ta'uu qaba. Waa hedduu walitti guurtee complex godhuu hin qabdu jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti silkii keenya qofa fayyadamnee tamneela ijji namaa bira darbuu hin dandeenye akkaataa itti hojjennuu dandeenyu waliin ilaalla. Obboleeyyan haaraa taatan viidiyooleen hanga dhiisuu akka isin hin dabarreef chaanaala kana subscribe godhaa jecha amma garuma viidiyootiin isin dabarsa. Nama YouTube amma jalqabu taatanis yookaan nama YouTube eegalee giddu galeessarra jiruufis appiin kun akka ajaa'ibaatti isin fayyada jechaadha. Appiin nuti ilaaluuf deemnu Canva jedhama. Mee amma warra beginner ta'aniif akkamitti akka Canva fayyadamtanii tamneela bareedaa dalagdanii isin agarsiisa. Appii kana argachuudhaaf Play Store irraa Canva jettanii buufattanii yoo kompiitaraan fayyadamtanis gara websaayitii canva.com tiin seentanii argachuu dandeessan jechaadha. Buufadheetiin silkii irraa qaba waan ta'eef irratti gadi tuqadheetiin ol seenaa jechaadha. Yeroo seentan iimeelii keessaniin akka saayiniin gootan isin gaafata. Iimeelii itti galchuudhaan saayiniin jettaniini fuulli daashboordii aappii kanaa kana fakkaata. Wantoota baay'ee aappii kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha asirraa akkuma agartan kana. Ammaaf nuti tamneela yuutuubii barbaanne waan ta'eef iddoo duwwaa kanatti yuutuub tamneel jennee itti barreessina. Ergasii mallattoo sarchii irra gadi tuqannee yeroo jennu tamneelota ajaa'ibaa gadi nuuf tarreessaa jechaadha akkuma agartan kan. Haaraa hojjechuu yoo barbaaddanis opshinii jalqabaa kanarra gadi tuqattanii argachuu dandeessanii. Opshina jalqabaa kanarra yeroo gadi tuqannu haaraa lafaa kaafnee dalaguu dandeenya jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf tamneelli kunneen nama amma jalqabu qofaaf osoo hin taane namoota professional ta'aniifuu kan ta'an jechuudha. Ergasii tamneela tarraawwan kana keessaa kan isin hawwate tokko filachuudhaan akka nuuf tolutti edit goona jechuudha. Mee fakkeenyaaf isa kana haa filannu. Irratti gadi tuqannaa ergasii gara editaraatti yeroo nu dabarsu waan feenu irratti daballee waan hin barbaannes delete gochuu dandeessanii. Fakkeenyaaf iddoo footoo kana footoo keenya itti galchuu dandeenya jechuudha. Barreeffamaas kan keenya itti jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf footoo keessan import gochuudhaan ol fidachuu dandeessu. Mee fakkeenyaaf an footoo kan koo kanaan itti galfadha. Saayiza isaa erga sirreessinee booda barreeffamichaas kan keenyatti jijjiirannaa jechaadha. Mee fakkeenyaaf an akkaataa tamneela ajaa'ibaa itti dalagan jedhee yoon itti barreesse barreeffamichi kana fakkaata. Footoo keessan gaalerii keessaa itti galchitanii barreeffamaas yeroo barreessinu tamneelli keenya kana fakkaata jechaadha. Barreeffama keessan foontii isaa kan barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Sakandii xiqqoo keessatti tamneela ajaa'ibaa dalagdanii jirtanii jechuudha. Daawunlood gochuu yoo barbaaddan mallattoo daawunlood tanarra gad tuqachuudhaan tamneela kana gad buufachuu dandeessanii jechaadha. Haala kanaan aappii Canva kana fayyadamnee salphumatti tamneela dalaguu dandeenya. Viidiyoo kanarraa yoo waan isin fayyadu barattan tahe subscribe gochuu hin dagatinaa jecha viidiyoo biraatti walitti deebina. Nagayatti.